Raayyaa Abbaa Miccaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استوديو كينيا كيس ترجم نجا استوديو راجع بامتشا. استوديوني تدرين استوديو كينيا كوني لوجو كينيا لوجون كينيا حقا قمنا جل حقا قمنا جل ما يشوف حقا قمنا يشوني حقا قمنا تجرافي وهنده مبان هندن ديفنو لقمتي حقا قمنا namni haqa qabnu namni haqa hin qabne haqa qabnaa jedhina sa'u beek yoo sobuu ta'e mal kanaafi kallattii mirgaanis ta'u bitaanis haqa qabnaa jechuudha kanuma irraa istuudiyoon kun kan inni akkanatti qophaa'e galatoom ayyee manzumaa dhaggeeffannee walitti deebinee manzumaa maaliiti la manzumaa tokkotu awwaana hojjetan beeku magaalaa wahii magaalaa maseenii magaalaa se'ee magaalaa keessa kana malee dhaabbatee hinatamis fakkaata namatu wala taalaales fakkaata akkaataa inni itti haasa'e ilaallanii na ajaa'ibsan irraa waa si gaafachuu barbaade hayyee tole namna amantiin qabne yoomuu biyya rakkaa namni qalbii laaleessa toonu margaa dhageetan dhaabbadhe magaalaa walakkaa galaana ummataa burqu bakka bakka booda kam ta'uu deema jedhee yaadee takka kootuun beekuu garuu abdiin koo rabbirka ummata jireenyi faffaca'e harka waleeggataa deema hundinuu wal shakka lubboof waleeggataa dhugaa qaba akka kaana kabineensa waa butana marka an ilmaa namaati jechuu bade harka silaa amantee dhorka waliin meedhu namne amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Tolebbo. Maali biyyi nagaa miti? Biyyi akkamitti nagaa ta'a? Biyyi nama lama qabu. Daawwattoota keenya kabajamoo biyyi nagaan ta'u. Biyyi nama lama qabu. Biyyi nama lama qabu. Lameen. Lameen tokko nama birrii qabu. Akka waa biraa soo barbaadde miti? Tokko. Gowwaa kee barbaaddan. Dhaqaan jiran. Kan wajjin dhaggeeffataara. Biyyi nama lama qabu nagaan ta'u. Lameen maaluu garuu karaa sarfii karaa feetetti kadhuati. Lameen tokko nama birrii qabu. Jechi kun jecha raayyaa abbaa maccaatii miti. Rabbi rahmataa godhuufi kan ibbaara shaadii mantiinaati. Rabbi rahmataa godhuufi isaan hedduu waggaa dheeraa saahiba kooti. Du'aniiru. Hedduu zamana dheeraa saahiba koo jabaadha. Saahiba koo jabaadha. Yoo finfinnee kana dhufan yoo bulanis na bira. Yeroo dheeraadha. Hayyuudha. Sheekha. Biyyaaf yaadu. Takka takkitti utuu roorroodhaaf gadi hin jilbeeffatin duniyaa kanarraa galan. Takka roorroodhaaf gadi hin jilbeeffan. Poolisii abiyaa wayiitti hidhamanii jumaa jalqabsiisan keessatti immoo salaanni dhorkaadha. Salaanni waqtii shananuu. Fadiilaa ishee abbaara shaar keessa. Rabbi akkana naaf gooteetta isaanii na jedhu akhiraa jiranii. Kun namni naadhuma waa khayrii hojjette dabarfatte waa khayriidhaan yaadatamti. Poolisii abiyaatti hidhamanii achitti salaata jamaan achitti dhowwamee jira. Mee salaata jamaan poolisii maal godhe? Akkuma kanaan nu dhowwu. Lafuma abbaa nagaa nu dhowwu bara. Ilaa inni jedhi nu hidhee hanqannaan akka nu rabbii hojii waliin agarre immoo nu dhorku. Wuma dinqiidha bara. Durumarraa yibee kadhu kun. Dargii keessatti maaloo keessatti tartiibumaan dhufte poolisii abiyaa keessatti salaattu haasataa isaatti nama geessa. Lammaffaa achi kaanii karchalleetti hidhaman. Masjiidatti amma karchallee jirtu kana tokko keessaa namoota baay'ee jira kan sababa ta'e isaan. Sigaleeraa dubbin harki isaaniis dhaabni isaaniis haasaan isaaniis bifti isaaniis hin bareedu. Yaanni isaaniis hin bareeda qaallichi. Achitti sana bareedu. Wallaa hin bareedu. Buma hunda biraa bareeda. Isaan kanatu obbo Baarashaad koo na bira dhufanii kitaaba wayii wajjin qaraane. Aniif isaan. Kitaabni nu wajjin inni qaraane suni kitaaba shaamattoo hidaa barreessanii jedhan tokko الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه كتابة جرت كوجين قرأ أبو الليل كان قوتوا ما بريوتي قرانه إذا قرأوا لهم نبرد فان كتابه وين برجلتي كتان قرانا هنجرين إنني كتابا اتساوا مكان بيكوسان يرو كمينو كتار يا جماعة الله نجرني نيبار سلا سيقول إذا جباون درار جنك
iddoo hundinuu guutee jira. Kitaabni bara shaadii wajjin haasa'u kan biraati. Kitaaban argamne. Kitaaban argamne. Kana godhoodha. Sigalee al-islaamu bayna jahli abnaa'ihi wa ajzi culamaa'ihi kitaaba jettu tokko wajjiniin qaraanaa jedheen isaan waan madhee galgalaan na bira dhufanii jennaananii biyyi nagaadhaa jedheen. Yaa ilmoo koo biyya akkamitti nagaa ta'a jedhan. Maaliif baara shaad jennaan biyyi nama lama qabu nagaan ta'u. Maal eenyuun? Ilaa tokko hattuudha raayyaa jedhan. Tokkommoo nama birrii qabu jedhan. Namni birrii qabu yoo hatame nagaan isa biratti hiikaan qabu jedhan. Akkasuma. Hattuttiin immoo yoo hin hatin nagaan qabdu. Sigalee darbiin. Hattuttiin yoo hatamte nagaan isii biratti hiikaa qaba. Yoo hattuttiin hatteetti jiraatte immoo qaalichi hatamaniiru. Nagaan qaban. Yoo qaalichi nagaa qabaatan hattuttiin nagaan qabdu. Hattuudhaafis biyya moo biyyaa miti. Akkuma ta'ettu lameen keessaan bahu nagaan hin jiru jechuudha. Nagaan hin jiru kanarraa soofna. Deebi. Akkana. Egaa hattuu kaafte. Hattuun kun akkaataa nama hattoota hedduu jira moo karaa ta'aa adda addaa jira hattuun itti nama hatu kun. Kan jalqabaa infoormeeshinii hawaasa keenyaa kennina. Kuni sagantaan keenya daawwattoota keenya kabajamoo gabaabumatti haasaan Yusuuf deemuu fi infoormeeshinii hawaasa keenyaa kennuudha. Hawaasni keenya irra caalaan rakkoosaa irra caalaan waan isa rakkisee guddoon infoormeeshinii hin qabu jechuu mucaa tokko tureen gaddaa sagantaa TV Hamilton irratti waan nutti hime waan takka ittiin jirre. Hawaasni keenya baadiyyaa jedhe mucaan Jimmatti waggaa jaaffaasaa meedisinii barataa jira. Barnoota isaa kanarratti akka jedhe namni keenya jedhe afaan gandaan beeku jedhe. Namni afaan isaa warra afaan isaa beekullee hin dubbanne keessa yeroo dhaqee galee dhaqee kaardii maaliif haakimii ta'aa jirte jedhee hangaafannaani barraayyaa hawaasa keenya kanan beeka jedhe. Naannoon itti baradhe kana keessatti jedhe Jimmaan Igaalaa ijoolleen mucaan kun ijoollee naannoo Harargeeti. Jimmaan kana keessa naannoo isii kana bareechee deema. Piraaktisii waan adda addaa hojjechuudhaaf hojiidhaan agarsiisuudhaaf muuxannoo fudhachuudhaaf rakkoo hawaasa keenya hubachuudhaaf asiif achi deemu barattoonni keenya bakka dhaqan hundatti egeree bu'aa buusuudhaa deemna namni jedhu hadhuma waan akkanaa hojjechuudhaan beekama beeki. Jennaanii dhaqeetanii baadiyyaa keessatti yeroo hawaasni keenya yeroo inni baadiyyaadhaa dhufee jennaanii dhimmaa koo maal barbaaddaa? Maalaa jomteennaan jedhu akka waan haakimii ta'e jalqabaa isatti karaa kaardii kun asiin baafatama jedhe akka nama jennata si galcheetti fudhatanii jedhe infoormeeshinii hawaasa keenyaa kenninaaf jechuudhaaf. Si galee amma isaan sun wayina dammaqse. Maalti dammaqse yoo jette hawaasni keenya infoormeeshinii qabu infoormeeshinii yeroo ammaa kana keessa akkuma ammatti na gaafatte harni kun bifa hedduudhaan jira yeroo jettu hawaasa infoormeeshinii qabu haala kanaan jira jenna daawwattoota keenya. Mee gaafa magaalaa Finfinnee dhuftanu yookaan immoo gaafa Mattuulaa Jimmaan dhuftanu yookaan gaafa Jimmaa Dirredawaa dheettanu haala kamiin isin haate hattuun namni hundinuu akka isaa qaba. Namni hin jiru. Namni magaalaa seenaa xiqqoollee taatu guddoollee taatu warraan fudhatamanii hin jiru. Waan si dhibu manni halakkaa'u ijoollee keenya warra jiddaa bidee cinqamtee kushiina arbaa keessa umurii sii fixxee yeroo isin dhuftee magaalaa Finfinnee geessu makiinaa taaksii akka bakka sanaan si geessina taaksiidhuma jira. Itti dhufna taaksiidhuma jira makiinaadhuma jira atoobisii keessa nama guutan intinii keessa nama guutanii eegu minibaasii keessa nama guutanii eegu gara manaa deemtaa jedhanii gaafatu afaan Amaaraatiin jetti makiinaan guutuudha gabaan guutuudha shakkiti guutuun hattuudha dubartii faa qaba nama ilmoo qabdu faa qaba dhaggeeffadhu waan Finfinnee keessa jiru nama poolisiin hin beeku. Namni kanaaf ramadamee jedhe. Namni kanaaf ramadamee jedhe hin jiru jettaati. Lakkii infoormeeshinuma gariin infoormeeshinuma jiran ga'iniin jedha. Gariin immoo wajjumaan jiran hin jedha. Hangaba kootti jechuudha akka namoomaatti dhaggeeffadhuuti. Namni fixadhaa qo'ee daqiiqaa takkittii keessatti itti deebina. Nama ilmoo baatu. Amman shakkitii ijoolleen biyya Arabaatii dhuftu. Ilmoo baati jettee harma hoosifti. Ilmoo dhugaa baatti. Hattuudha. Isiin garee keessa jirti. Makiinaan minibaasii haaraadha. Shaanxaa tokko minibaasii gubbaarratti fe'ama. Shaanxaan tokko minibaasii gubbaa jira. Inni kan keessa jira. Shaanxaan suni waraqataa qoshaashaa malee waa tokko keessa hin jiru.
Qaallittii yeroo kana agartu waan shakkitu qabdi hin qabdu achumaan biyya Arabaatii dhuftee qodaa keessa galfattee jennaan ka'allamtaa kana midhamsi qaallittiin marfee hawaraananu summii hanyaachisanu gaafa isiin qullaattaftee jette geessanii bakka hin taane wayitti gatu achi booddee dhaabbattee kadhattee waan ittiin jimmatti galtu kadhattee fudhattee galti daawwattoota keenya kabajamoo boqonnaa xiqqoo booddee deebina.